Ya Finfinnee yaa biyya machaaftuu lama gurra malatoo ya Finfinnee yaa biyya machaaftuu lama dhugaan baraaf galteja rimaaf tuqama gurra malatoo dhugaan baraaf galteja rimaaf tuqama bolee karree gamarra barooda kormi gurra malatoo bolee karree gamarra barooda kormi waanuma keenyaaf jedhe gadooda ormi gurra malatoo waanuma keenyaaf jedhe gadooda ormi jarri edaa toftada moggaasa galee gurra malatoo jarri edaa toftada moggaasa galee gurdaa kutee harrade biyyeenu kalee gurra malatoo safuu gatee alanchee nyaachuuf malee. Ashama akkam jirtanii har'a yaada gabaabduu takka qabadhee isinii yaadhee jira. Haala yeroo ilaalchisee haala biyya Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa maaltu deemamaa jira keessattuu akka naannoo Oromiyaatti filannoo fuuldura keenya dhufuun wal qabatee haalli nageenyaa amma maalirra jira ofafoos maal ta'uu qaba waan jedhu irraa hamma tokko dubbatu yaala. Akkuma jalqaba irratti jechuuf yaala Itoophiyaan akkuma beekamu Itoophiyaan sabaa fi sablammoota hedduu qabdi. Naannoo 83 kan tilmaamamutu jira. Isaan kunniin Itoophiyaa sana keessatti guutumaan guututti mirgi isaanii eegamee fi jira yoo jenne waan wal sobnu ta'a. Kanaaf mee amma akkuma naannoo Oromiyaatti waan tokko irraa dubbatu deema. Biyyattii Itoophiyaa keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti yeroo ammaa haalli nageenyaa akkasumas olaantummaan seeraa waan cabee jiru fakkaata. Isa kana jechuun paartiin biyya bulchaa jiru paartiin Bilisiginnaa yeroo garagaraatti miseensotaa fi hooggantootas yookaan hooggantoota naannoo garagaraatti waajjira banatanii achitti hoogganaa ta'aa hojjetaa jiran kan akka fakkeenyatti miseensota KFO dabalatee PABO akkasuma ABO hidhutti jira tumutti jira. Inni kun maalee ofafoo rakkoo fidaa deema jechuudha. Maafi paartiin adda biyya bulchaa jiru kun hundeen isaa kama kaleeti maqaa isaa maqaa guyyaa guyyaan yeroo yerootti maqaa jijjiiratee akka naannoo Oromiyaatti yoo ittiin illee galmaa'ee paartii badhaadhinnaa waan jedhuun socho'aa hin jiraanne garuu Bilisiginnaa paartiin jedhamu paartii makalee TPLF waliin ture. TPLF maqaa TPLF waliin ture isaan jala ture. Akkasumas OPDO dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoos ta'ee ture. Achi darbee gara ODP amma deebee gara PP yookaan isaa paartii Bilisiginnaa amma jennuun kana jechuudha. Kan naannoo Oromiyaatti seeraan ala maqaa badhaadhinnaatiin uffamu jechuudha. Hiikaa Bilisiginnaa jedhu direct translation fayyadamee. Paartiin kun immoo akka waliigalatti naannoo Oromiyaa keessatti fudhatama guddaa argatee hin jiru. Kana sabatu ragaa ba'a, saba Oromootti ragaa ba'aa jira. Garuu maali uummanni Oromoo uummata yaa'u dalagatee dachee ofii irratti jiraachuu barbaadu. Yoo nun deeggarre dalagattanii yuun jiraattan waan jedhamanii cinqaa jiruun fakkaatu. Isaan kanaaf akka ragaatti hiriira baasisuu namni hiriira qabu waan ofii isaatii irraa itti dhagame yoo wanti wayina dhagame gammachuu isaa ta'uu gaddis waan sana ibsachuu baya. Garuu kootu bayina deeggaree wanti jedhamu kuni malee dirqiisa waan dirqisiisanii paartii
kiyya fudhadhu waan jechuu deemamaa jiru fakkaata. Isa kana immoo buruu filannoon ufafoo jiru kan naannoo ji'a hagayyaatti ta'ama jedhamee eegamu kuni akkam ta'a waan jedhu gamanumaan mallattoo adda ta'e tokko nu argisiisa. Kanaaf kaadiroonni paartii kana jala fiiganis olola isaanii akkuma guyyaan dabalaa deemaa jiranii. Inni kun biyyattii sana yookaan faca'insa yookaan diiga'umsa akka biyyattiin sun kutaan kutamtee sabni immoo akkuma argitanii walitti dhiyaatu naannoon wal keessa jiruun akka wal fixu taasisuu deemaa jiranii. Inni kun immoo maali biyyattiin sana facaasuu yookaan bittinneessuuf deema jechuudha. Isa kana hambisuuf maaltu danda'ama yoo jennee ilaalle paartiin biyya bulchaa jiru kun yeroo ammaatti yoo dhugumaan akka seera bulmaata isaanis ta'e yoo dhugumaan waan biyyattiin sun akka maqaa isaan baafatanii haa badhaadhomtu yookaan haa bilisiginnaa akka inditti balansiqe jedhan sanii akkas taatu yoo barbaadani dacheen qofaa miti kan badhaadhu uummanni irra jiraachuu qabaa. Dachee sana immoo uummata irraa fixanii uummata dirqanii kaan hidhanii kaan biyyaa baasanii ofii irratti badhaadhuu danda'u jechuudha. Paartiin tokko mataan isaa yookaan warri mootummaan biyya bulchu qofti jechuudha badhaadhuu hin danda'u. Isa kanaaf maal godhuu qabu? Mootummaan gadi deebi'ee akka mootummaatti mootummaa jechuun abiyyi jechuu miti, mootummaa jechuun uummata jechuudha. Akka seeraatitti abiyyi immoo uummanni yoo bakka isaan buufanne abiyyi akka nama yeroo of biyya bulchaa jirutti bakka bu'ee jira. Paartiin kalee biyya bulchaa ture kan seeraanis haa filamu seeraan alaa korojos hatee mo'atu paartiin akka seera biyyattiitti seerumaan filamee ture. Haa ta'u korojoo hatee dhibba mo'ate jechuu paartiin sun immoo diigamee jira. Paartiin sun paartii diigamee paartii garagaraatti akkuma argaa jirru uummanni Tigraay naannoon Tigraay guutumaan guututti bulchiinsa isaa naannoo Itoophiyaa keessa naannoo Oromiyaa akkasumas naannolee biraa keessa baafatee kallattimaan akka nama biyyatti of dandeette tokkotti gara biyya Tigraay magaalaa Maqaleetti galee paartii kanas ifatti miidiyaalee isaanii irratti ba'ee akka hin fudhanne paartii kana akka hundumarraa kaasee akka hin deeggarree fi ilaalchi kun immoo ilaalcha federeeshinii waan hin taaneef ilaalcha sab tokkummaa nama tokko irratti xiyyeeffate waan ta'eef sabaaf sablammiin biyya kanaa haala itti waliin jiraachuu danda'u mirkaneessuu hin danda'u waan jedhaniif isaan bayanii jiranii. Isaan kun immoo erga bayanii booda garaagarummaa qabanii ibsutti jiru. Kanaaf mootummaan kun akkuma amma jalqabe mootummaa jechuun abiyyi jechuu miti. Mootummaa jechuun Addisuu Araggaa jechuu miti. Taayee Danda'as jechuu miti. Mootummaa jechuun uummata jechuudha. Mootummaa jechuun aktiivistii jechuu miti illee. Mootummaa jechuun eenyullee jechuu osoo hin ta'in mootummaa jechuun sabaaf sablammoota biyya Itoophiyaa keessa jiran hundatu mootummaa jechuudha. Mootummaa jechuun yoo sabni mootummaa ta'uu kan danda'u yoo hiree ofiin murteeffatuu danda'e qofadha. Yoo ofirratti ajajuu danda'e qofadha. Yoo qabeenya isaarra ajajuu danda'e qofadha. Yoo biyya isaarra ajajuu danda'e qofadha. Yoo immoo akkasumas bahee galuu mirgi isaa kabajameef ta'a jechuudha. Kunniin bakka hin jirretti mootummaan hin jira nama jechisiisuun hin danda'amu. Mootummaan abbaa irreetti jira jechuudha. Mootummaan hin jira. Mootummaa abbaa irree kan uummanni ofiin bulchine
kan mirgi uummataa achi keessatti ilaalamne kamuun dhagayamne kan mirgi uummataa hin caqafamne kan uummataaf yeroo kamuu iddoon hin kennamne kan qabeenyi uummataa saamamu jechuudha mootummaan abbaa irree kawaa ofii fedhe waan ofii fedhe godhu kawaan fedhe yeroo fedhe si ajjeesu yeroo fedhe si hidhu yeroo fedhe biyyaa si baasu yeroo fedhe waan fedhe sirratti raawwatu jechuudha mootummaa abbaa irree jechuudha. Isa malee uummatan dhageenye jechuudha. Ajaja gubbaa qofa malee ajajni jalaa yookaan ati waan feete gaafii gaafatteef akka deebii hin argannetti biyyattii suni mootummaa abbaa irreetiin bulaatti jirti jechuudha. Abiyyi yeroo jalqabu akka beekamu jechoota mimmi'aawoo kan silaa mana lallabaa yookaan mana amantaa keessatti lallabaman kan uummata keessatti lallabee uummanni Itoophiyaa guutummaan guutuun uummata waaqa sodaatu waaqan sodaanne sablammoota badhaa kana kan tokko ajjeeseellee tokko saameellee yoo wal hatanis wal danda'e waliin jiraatu wal araaramee wal dhabaa wal araaramaa jaarsummaa tokko aadaan sabni kun aadaa saba kaanii baratee wal fuudhee uummata waliin jiraataa jiru kana ta'uu agarsiisa sodaa waaqaa waan qabaateef kan akka godhe jechuu uummanni kun. Akkuma waliigalatti Abiyyi guutumaan guututti jechoota guguddoo biyyattii sana silaa akka inni haasayetti silaa biyyattii sana gara ce'umsaallee jijjiirama guddatti illee geessu ture garuu maali jechoonni sun guyyama guyyaan waan dhugaa irraa gara kijibatti jijjiiramaa deemaa dhufe isa kana jechuun wanti nama saalfachiisu tokko ani akka kiyyattiin saalfadha. Ani fi Abiyyi umurii waggaa tokko qabna. Anna waggaa 43 umurii kanaan kijibuu hin barbaadu. Umurii kanatti kijibaa ta'uu hin barbaadu. Yoo danda'e dhugama dalagee yoo danda'e waanuma fakkaataa godhee yoo dadhabee qaama na caaluun ga'ee wanta sana sirreessuu malee keessattuu teessuma guddaa hammanaa irra taa'ee kijibuu nama kijibaa nama sobaa kan akkana hin jenne akkana jedhaa gadi buunee dubartii mana keessatti yookaan kushiinaa keessatti wal dhabde araarsinee jenneef wantoonni kunniin immoo biyya bulchuu hin taatu. Abiyyi gadi bu'e nurraa gadi bu'e silaa Abiyyi sabuma kamiillee haa ta'u nu dirqama sabni Oromoo Abiyyi Oromoos ta'e Oromoo ta'ullee haa baatu dhimma isaati. Rakkoo isaati an akka kiyyatti akka dhuunfaa Adamitti an Abiyyi saba kamiillee haa ta'u Oromoos ta'ee akka jedhanis haadha jala dhufee Amaara ta'ee maal ta'ee wanti sun na hin galchu jechuudha. Wanti nu galchaa yoo taate namni Oromoo dantaa uummata Oromoo bakka hin tun'etti yoo Oromiyaa sanas ta'ee Itoophiyaa sana sirnaan bulcha ta'e nu sirna abbaa biyya bulchu sana irraa osoo hin ta'in sirna biyya bulchaa jiru sana sirni biyyi ittiin bultu sirna dimokiraatawaa yoo hin ta'in nu fudhataman qabu jechuudha. Namni kamiillee biyyattii sana bulchee biyyattiin tasgabbooftee naannoon kee immoo ati naannoo kee saba keetiin nama aadaa kee beeku nama seenaa keetiin buluun kuni waan bu'aa qabaataati malee waan nama silaa diqqeessaati miti jechuudha. Kanaaf akkuma waliigalatti mootummaan yeroo ammaa mootummaa dimokiraatawaa irraa gara mootummaa diktaateraatti gara mootummaa abbaa irratti ce'ee jira. Isa kana hambisuun hin danda'ama. Isa kana hambisu jechuun uummata dhaga'u jechuun immoo bu'aa ofii silaa waan ofii argatuu qaban silaa waan ofii argatuu malan dhiisanii akka dhuunfatti jechuun akka sabaatti akka biyyatti akka naannootti
ummata sanaaf yaadu yeroon itti yaadan ni jira. Ammas dhaamsi kiyya gama kanaan akka nama lammii biyya sanaa tokkotti biyyattii sana ceesisuun hin danda'ama yoo ta'e akka ceestu yoon barbaadamas yoo ta'e ummata gadhiisu. Ummanni mirga hiree isaa ofiin murteeffatutti fayyadamee sagalee tokko qaba. Namni tokko sagalee takka qaba. Sagalee sana abbaa fedhee haa kennatu. Yoo fedhe paartii biltsiginnaa haa filatu. Yoo fedhe KFO haa filatu. Yoo fedhe Abiin haa filatu. Yoo fedhe KFOs akkasumas ABOs ka fedhe haa filatu. Garuu ummanni hundinuu sagalee takka takka qaba waan ta'eef ummata kana sagalee isaa sagalee naa kenni. Sagalee naa kenni jedhanii gaafatuun aadaa. Kamiin gaafatanii sagalee naa kenni jechuuf waan paartiin kee qabu, waan ati paakejii harkaa qabdu, waan biyya sanan ceesisa jettee biyyi sun immoo ofafoo seera kanaan bultii yoo na filattan kana isinii godhaa, kanatu jijjiiramaa, kanatu ta'aa jedhaa akka biyyoota gurguddatan illee seerumaanii wantoota silaa gaafa filannoo yoo hiree argattee mo'atte jette silaa saba sanaaf godhuu dandeettu himattee isaa san barsiifatte ummanni immoo waan ati barsiifte sana isaa galee fudhatee kanni yoo kana nu godhi na fayyada. Kanaafuyyuu inni kana godha, inni karaa ijaaruu fedha, inni iskuula ijaaruu fedha, inni mana fayyaa ijaaruu fedha, inni yookaan afaan kiyya kana akka kana afaan kanaan dubbadhu naaf taasisuu fedha jedhee ummanni waan itti amane bu'aa silaa keessaa argadha jedhu sana erga madaalee booda paartii kamiinuu filata malee na filadhu jedhanii qarshii qooduun, na filadhu jedhanii dirqanii tumuun, na filadhu jedhanii immoo akka hidhanii mana hidhatti gidirsanii yoo na hin filanne namni sun yeroo sanatti si filatu akka hin dandeenye godhuuf immoo maal godhanii gara silaa ugguranii maqaa leenjii adda addaatiin ugguree mootummaan kuni filannoo jalaan baasee ugguree naannoo tokkotti walitti qabe akka korojoo isaanii naannoo sana korojoon sohatamuu danda'uuf achi keessa namni hundillee isa filu yoo baatee jedhe korojoo kaan qopheesse kaan ka isaan filannoo godhan jalaa dhossee haala ittiin hatee ittiin mirkaneeffatu mo'atuu isaa ittiin mirkaneeffatu godhatuu fi tooftaalee akkanaa kana fayyadamaa jira. Isa kanniin dhiisuu qaba. Yoo kanniin hin dhiifne ta'e yoo kanniin keessaa dafee harka hin fudhanne ta'e kufaatiin fi yookaan diigumsi biyyattii sana mudatu waan kana jedhamu miti. Waan guddatu ta'uuf deema. Isa kana jechuma dur jedhe sanitti deebi'uu qaba. Abiyyi yoo mo'atame paartii mo'ate sanaaf akka inni biyya bulchu waan harkaa qabu waan jalqabe hin xumurin akka namni sun paartiin sun kan biyya bulchu suni xumuruuf teessuma kiyyaa irraa ka'ee harka fuudhee reebbadhee bara hojii gaarii jedhee anis ba'ee waan na hanqate waan silaa mo'atuu dadhabee na kiyya sana guuttadhee filannoo itti aanu deebii morkataa ta'ee biyya sana keessatti jiraadhaa akkuma paartii kamiitti jedhaa ture jechuudha. Yaadni kun jijjiiramuu qabu. Dhugumaan yaadni kun yaada fudhatama qabu, yaada deeggaramuu qabu, yaada silaa bilchaataa. Yaada bilchaataa akkanaa kana jijjiiranii
takkitti ma gara diktaatirummaatti gadi bu'u jechuun immoo tokkoffaa anaa fi tuffii biyyattii sanaaf qabnus ta'u Itoophiyaa ganaanaati jedha. Itoophiyaa indezii naati jedha. Itoophiyaan wada kaffitaan malli isaallee jedha. Kaffitaa Itoophiyaa sana kan hin beekne garuu abbaan kaffitaa isii beeku jiraachuu danda'a. Numbaan akka kiyyatti kaffitaa Itoophiyaa duumteen ziqqita waan namni haqa. Kanaaf kaayyoo paartii biltsiginnaa Itoophiyaa wada kaffitaa mamallas no. Kanaaf nu isa sana yoo hin beeknes kaayyoo paartii sanaa waan ta'eef afoon dhaabannu. Garuu waan naannoo akka naannoo Oromiyaatti yeroo kamuu dhufu afoo dhaabatuuf yeroo makamiyyuu of kenna. Namni kamuu kanarraa jalqabe amma nama biyya san biyya ormaas yoo jiraadhe biyya kiyya jira. Biyyi kiyyatti rakkoo nuyi yoo galee nama qoodama rakkoo sanarraa fudhadha. Biyya kana waliin jiraadha malee biyya kana buddeena itti hojjedhee jiraadha malee biyya sana immoo biyya kiyya. Biyya haadha kiyyaati, biyya abbaa kiyyaati, biyya lammii kiyyaati. Gosti kiyya wanti an qabu hundi achi jira jechuudha. Kanaaf mootummaan yeroo ammaa biyya bulchaa jiru keessattuu Dr. Abiy tokkoffaa gama salphina kaadiree didiqqoo ijoollee biyya ormaatiitti nuguma nama tuffachuun barbaadu hojii kamillee tuffadhu ofii hojii gaarii qabaadheef hojii biraa hojii nama biraan tuffadhu lafa xaraguunillee hojii garuu sadarkaa lafa xaraddee oduu lafatti masan xaladdu baratiin baratuuf carraa qabaattee ta'uu dhabuu danda'a fedhiis dhabuu danda'a namni. Facebookii kana irra taa'aniituma jabinna yookaan haasayaman qofaaf aktiivistii jennee warra haasaya gadi bu'aa haasayaa bayan warra nama gosa gosaan qoodaa bayan warra dhiiraaf dubartii waa'ee saalaa fi waa'ee hamaa qofa bichaa haasayaa bayan fi artistoota guyyaa tokko biyya isaaniitti haga bayan hawaasa Oromootti makamanii aadamaaf seenaa hawaasa Oromoo warroota dagatan qabsaa'ota jettanii namni kamuu jiruu isaa irratti illee qabsaa'ee yoo jedhe qabsaa'ee mayyaama haa ta'u akka sadarkaa biyyatti qabsaa'ee siyaasaaf buxulamee siyaasaaf rakkatee jedhee gootanii ummataan itti sammuu ummataa ittiin jijjiiruuf akkasitti fiddan yoo taate kun baay'ee gadi bu'aadha. Mootummaan waan akkanaa irraa gadi bu'uu qaba, dhiisuu qaba. Warroota immoo ijoollee tanallee galanii buddeena biyya ormaatitti hojjeta siitiziina biyya tokkooti isaan galan amma biyya sanii galanii uummanni kun uummata baratee hin jirre biyya kanatti biyyi Itoophiyaa immoo ammallee warra hin baranneen warra homaa hin beekneen ammallee fuutanii akkuma dukkaatiroota kutaa 5 kutaa 6 viidiyoo nurra keettanii uummata keenya dararaa turan uummata kanallee uummata baratee jettanii fuutanii nurra kaa'uu barbaadan jechuudha. Inni kun immoo rakkoo fida. Rakkoo Itoophiyaa hin furanii rakkoo Itoophiyaa warra aktiivistis ta'e weellisnoonni yeroo ammaa gara biyyatti galchitan kunniin nu hin beeknu biyya alaa jirra hin beeknu yoo arginellee gaafa akii namni murtii buufatu dubartii fuudhee murtii buufatu waan akka iddiriifa waa akkana kan irra warroota deemanii sirbanii ibin namoota artistoota amma galan keessa personal nama dubbatu hundaani nama mana nama diigaa dubartii abbaa manaa jalaa fudhataa nama wannoo isaanii hin taane umuriin wal hin ginne namoota akkasiiti kasi nama paarlamaa keessa simatan masaraa mootummaa keessa simatan jechuudha. Kanneen nu baanee ibalu akkas godhee jennee nama biyya alaatti badiisaa ta'uu
gaariis hojjete hawaasa hin beeknetti kijibuu hin barbaannu, himuu hin barbaannu, maafi hin fayyadu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf mootummaan immoo nama tokko gara paartii isaatti fidee paartii isaatti akka hojjetu taasisuuf hundura maal godhuu qaba waan jedhu oduu hordofee oduu kaadiroota waan irra hojjetan oduu qabaate gaarii jedhee yaada. Dhuguma yeroo ammaa haala hammeennaatti deemaa jira. Haala hammeennaa kana hambisuu kan danda'u inni guddaan rakkoo amma deemaa jiru kana hambisuu kan danda'u mootummaa. Mootummaan maaliifi mootummaan waabii nageenyaati yeroo ammaa kana. Waraanni harka isaa jira, poolisiin harka isaa jira, manni hidhaas wanti hunduu harka isaa jira jechuudha. Kanaaf jenna malee uummanni nagaya isaa eegsifatee jiraachuu hin danda'a. Garuu mootummaan uummata hin bulcha jedhuuf nagaya isaa eeguun dirqama jechuudha. Dirqama isaati. Dirqama ofirraa qabu keessaa inni guddaan nageenya uummata biyya sanaa eeguuti. Nageenya uummata biyya sanaa eeguuf immoo propoogaandaa uummata walitti buusan, propoogaandaa kijibaa ka gosaaf gosa wal dhabsiisan, ka sabaaf saba walitti buusan, ka namaaf nama walitti buusan warroota akkanaa ka ololaa oofuuf galan ofumaa mootummaan galche kana daddafee karaa qabsiisuu qabu. Yoo kana dafee hin godhu ta'e homaa godhuu hin dandeenyu. Biyyattiin garuma jeequmsaa deemaa deemti jechuudha. Maaliif uummanni galee kunneen gosa isaanii akka sabbakaniif yookaan gosa isaanii akka kadhatanii namoota itti dhiyaatanii akka paartii kana filanii yookaan gosa ollaarra akka arrabsuuf galanii jiran jechuudha. Kana jechuun maal jechuun mootummaan uummata sabaaf sablammoota uummata Oromoo ka gosa gosaa akka wal dhabaniif kana godhaa jira jechuudha. Kana keessaa mootummaan bu'aan argatu akkuma godhee waggaa 5 dabalatu. Waggaan 5 immoo ani beeku waggaan 5 mootummaa kana dabalama mitiyyuu. Ani baay'ee wanti kokkee nu geettu tokkotu jira malee ji'uma amma hagmu filannoo jedhan kanaafuyyuu rakkoon cimaa uumaminna bakka jennee itti sodaannee waan argine hunda barreessuullee sodaannee waan argine hunda dubbatullee sodaannee tarii anatu ka'umsa biyya sana keessa rakkoo jeequmsa ka'uuf deemu kana dhoof ta'u kana akkana ani dhoofne kan jedhu namni irraa wal of eeggatee jira baay'ee. Kun immoo gaafa waggaan 5 nu haa dabalamu jedhee mootummaan kun waggaa 5 akkuma amma yeroo kana immoo wadha jedhee deeme. Imagine waan ta'uu hin beeku. Genocide wantoota dhumaatii namni gosaan wal fixatu deema. Waraana argite waraana waliin kan biyyattii sana keessatti gosootaaf gosa jidduutti ta'utu deema. Kan wantoonni akkanaa kun dhaabatuu qabaani dhaamsa kiyya baay'ee haasa'uun barbaadu galatoomaa waan na dhageettaniif yaadni kiyya kana mootummaan of jijjiiruu qaba. Mootummaan dhaabbatee waan amma deemamaa jiru kana laallatuu qaba. Paartiin biyya keessatti socho'aa jiran immoo maal godhuu qabanii yeroo biraatti deebi'a. Paartiin biyya bulchaa jiru gabaabamatti olaantummaa seeraa kabajuu qaba. Paartiin biyya keessatti socho'aa jiru olaantummaa seera biyyattiin baafatti. Adda paartiin biyya bulchuu kun seera mataa isaa qaba.
seerri sun seera ragga'ee biyyattiin sun ittiin bultu jechuudha. Seera Itiyoophiyaan ittiin bulaa jirtu seera paartiin Biltsiginnaa harkaa qabu isa raggaasifate biyya san keessa bulchaa jiru isa jechuudha. Isa mormaati waan morminis mormaa seera sana yoo nullee liqinfamuu baate gara nageenyaati. Nageen tasgabbii fi nageenyi uummattoota naannoo sana keessatti akka bu'uuf jecha seera sana hojiirra oolchaa seera keenya immoo kan boru biyyattii sana fayyada jennee harkaa qabnu sana itti jabeeffataa deemtu nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf lolaan arrabaan baanee yeroo kampeen yeroo na filadhaa duula na filadhaa geggeessinu namoota arrabsuun paartiilee arrabsuun maal jechuu osoo hin ta'in gochoota dalagaalee sana arrabsuun danda'a. Karaan kun karaa gaarii miti. Karaan immoo paartiin kun hojjete karaa ga'umsa qabu miti. Maateriyaala itti hojjetame qaba. Birrii saamame kana maal jechuudha busheessuu jechuudha. Wantoota sana irratti uummata burjaajessuu tun ta'e uummata sobuu tun ta'e inni wanta dhugaa ta'e tokkoon biyya sana bulchuuf deemna waan ta'eef biyya bulchinu sana immoo maal goona sobaan aangoo irra ba'uu qabu. Sobaan barcuma irra taa'uu qabu. Dhugaa waan uummata keenyaa goonu uummata keenyatti himne wanti uummata keenyaa godhuu qabu kana isinii goonaa nu filadhaa jennee itti dhufuu qabna malee paartiin akkana paartiin kun hattuu paartiin kun maali ebalu akkasii ebalu gowwaa ebalu sareen immoo kampeenii hin geggeeffamu. Kanaaf waa akkanaa kana irraallee fagaachuu qabna. Mootummaan yeroo ammaa kanatti maal godhaa sababoota adda addaa uumee paartiilee morkattoota hidhuu karaa isaan ittiin hidhu karaa isaa itti tapha kana keessaa isaan baasu jechuudha barbaada waan ta'eef of eeggannoo cimaa ta'e bira kututu abshaalomni yookaan qaroomni bira kututu barbaachisa. Isa waan bori isa yaanni isa sammuu keessaa qabnu isa waggaa dheeraatti dadhabne dheebuu saba keenyaa sana galmaan gahuu fi maal godhuu adda tasgabbiin biyya sana keessatti ta'amu furtuu wanta yaada nu yaannee sanatti jechuudha. Kanaaf paartiileen biyya bulchaa jirus paartiin biyyatti amma morkataa ta'ee deemaa jirus wantoota kana haalaan gadi fageenyaan laaluun qabaani dhaamsa kiyyaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Ya Finfinnee yaa biyya machaaftuu lamaa guraa malatoo yaa Finfinnee yaa biyya machaaftuu lamaa dhugaan baraaf galteja rimaaf tuqamaa guraa malatoo dhugaan baraaf galteja rimaaf tuqamaa bolee karree gamarraa barooda kormii guraa malatoo bolee karree gamarraa barooda kormii waanuma keenyaaf jedhe gadooda ormii guraa malatoo waanuma keenyaaf jedhe gadooda ormii jarri edaa toftadha moggaasa galee guraa malatoo jarri edaa toftadha moggaasa galee gurdaa kutee harradee biyyeenu qalee guraa malakoo safuu gatee alancheen nyaachuuf malee haqaa sabaaf falmatee Jawaar Mahammadii guraa malatoo haqaa sabaaf falmatee Jawaar Mahammadii yaa'uuf jechuu galata hin beektu badii guraa malatoo sittaan himaa ulfinaa sin eegdu ati.